Haaya akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyaa nageenyi waaqayyoo simbiraa jiraatu akkam naguma nu nagaa keenya galanni waaqayyoof haa ta'u. Egaa har'asii waan addaa tokko qabadhee dhufeen jira. Agaruma viidiyoo kanaatti nu wajjin yoo turtan waa baay'ee walirraa baranna. Egaa daawwattoota keenya guyyaa har'aa kana hojii hojjechaa jirra. Hojii kana hojjechaa jirra maanyaa sooraa gingilchaa jirra. Egaa dhugaa dubbachuudhaaf muudannoo yeroo gara biyya Arabaatti deebi'an Itoophiyaatti deebi'an kana waa'ee qilleensi Itoophiyaa fi hojiin inuma nama mudata muudannoo namaaf hin ta'a. Innis egaa akkamitti muudannoo namaaf ta'a yoo jettanii hiriyoonni koo yeroon keessumattuu yeroon biyya Arabaa irraa gara Itoophiyaa dhufuuf akkas ji'a lama ji'a tokko waynaafu hiriyoota koo wajjin karaa waasaapii karaa garagaraa inni naasaa jechuudha. Yeroo hiriyoonni koo natti qoosanii amma qilleensa bartuu fi amma hojii Itoophiyaa bartuutti maal jedhanii natti qoosanii dhugaa sababiin maaliif nitti kolfasanitti fakkaate yeroo sanaan maalan jedhaa. Qilleensa biyya abbaa kootii san duratti argee hojiis immoo suman duratti beeku akkamittan dagadhaa umayyuu natti fakkaatu ituma biyya Arabaa kanarraa Itoophiyaa galee ta'ee ana waan hundi umayyuu natti fakkaatu jechaan ture. Garuu immoo naachi ta'anii alaalatti akkas jedhanii dhugaa namatti fakkaata. Garuu dubbiin akkasii miti dubbiin faallaa ta'ee argama. Faallaa kan ta'ugaa biyya Arabaa kanaa waggaa 6 waggaa 5 sanaa ol yoo turtanii biyya galtanii hojuma sin duratti beektan fakkeenyaaf xaafii gongolaa gingilchuma kana walumaa galatti xeefii haalan bareechuu kana isin hirkaa bada jechuudha. Gundoodhuma kan akkana fuutanii wasawwasuun kun gingilchauma kan akkana naannessuun kun xiqqoo nama hirkaa bada jechuudha. Ana mufii kootii yeroo ijoolleen natti qoosan hiriyoonni koo natti qoosan yeroon bilbilaan hiriyoota koo wajjin haasa'u baay'uma tokkoon isaanitti kolfaa ture. Garuu dubbiin akkas miti akkuma isaan jedhanidha. Nama wallaalchisa jechuudha hojiin. Xiqqoo irraa turtanii gaafa Itoophiyaa galtan haalonni isaa hundumtuyyuu nama wallaalchisa. Keessattuyyuu immoo hojii mana keessaa yoon isinii fudhadhee hojii mana keessaa fakkeenyaaf kan akka xaafii kan akka wayaa miicuu wallaaluu osoo hin ta'in wayaa miicuu irratti maaltu si mudata hin dadhabdu jechuudha. Amma anu fi kootii waan ani miicee beekuu fi wayaa lama miicitanii baastanii afuurri sincita jechuudha. Maaliif kun egaa maaliif nu mudate yoo jennee fudhannu biyya Arabaatti wayaa anu fi kootii harkaan miicee hin beeku isinillee hin beeku malee anu fi kootii biyya Beeruutii keessatti ofii miicee hin beeku wayaa. Asitti garuu Itoophiyaatti ammallee itti baradhee wayaa lama wayaa sadii yoo miicee afuuratu na citaa baay'ee natti ulfaata. Keessattuu gaa hojii mana keessaa immoo yoo isinii fudhadhee wantoota akka itti nyaatuma qopheessuu biddeenuma qopheessuu kana keessattuyyuu kushiinatti hojjettu yoo ta'e dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee isinitti ulfaata. Iwwallaaltu jechuudha. Biyyuma Arabaatii galtanii kushiinaa seentanii biddeena itti naquudhaaf nama wallaalchisa. Amma akkamitti wallaallaa amma jechuudha naa teessanii halaalatti itti yaaddanii akkamitti wallaallaa durii hojjetaa turre hundi keenya hojjetaa turre anis hojjetaan ture. Garuu waggaa dheeraa biyya namaa kana keessa teenyee hojii isaan faallaa hojjetaa turre waan ta'eef inni Itoophiyaatti galle hinuma nama wallaalchisaa isiniin jedha. Egaa gara oolmaa keenya guyyaa har'aatti gaa yeroo ceenu ani wantoonni nama haasa'e kuni akka isiniif hubannaa ta'utti wantoota tokko viidiyoo garagaraa ilaalaa hojii mana keessaa keessattuu shamarran hojii mana keessaa shamarran gaafa gaa'ila godhattee fi osoo gaa'ila hin godhatin duratti garaagarummaa guddaatu jira jechuudha. Gaafa gaa'ila godhattanii baqa hojii mana keessas ta'ee waan kamiyyuu ofii keessaniif itti gaafatamummaa fudhattanii hojjettu jechuudha. Namni itti gaafatamummaa isinii fudhatu hin jiru mana keessan keessatti waan ta'eef shamarran kamiyyuu hojii xiqqaadhaan jedhina hin tuffatina. Viidiyoo namaan na argitanii viidiyoo kana keessaa amma fakkeenya viidiyoo nama waraabaa jiru kana keessatti waan isinii fudhatame as keessa waan isinii fudhatame waan tokko keessa fudhachuu qabdu malee viidiyoo namaan tuffatina nama hin tuffatina. Maaliif
hojiin dirqama, hojii baruun dirqama jechuudha. Mana keessan kan hoogganuu gaafa gaa'ela godhattanii isin malee nama biraa miti. Ollaan keessan illee fakkeenyaaf ollaan keessan hojii tokko isin gargaaruudhaaf haala mana keessanii haala ittiin isin hojjettan isin gaafata ollaan keessan illee jechuudha. Kanaafi hojii viidiyoo garagaraa viidiyoo nyaataa namoonni baay'een namoonni bebbeekamoon viidiyoo nyaataa hojjetan jiru, viidiyoo midhaanii hojjetan jiru, viidiyoo bakka sooshaal miidiyaa keessattuu yuutuubiin kuni waanuma ajaa'ibaati jechuudha. Waan meeqarraa barachuu dandeenya achirraa jechuudha. Kanaafi egaa osoo gaa'ela hin godhatanii fi edda gaa'ela godhatanii shamarran tokko garaagarummaa guddaatu gidduu jira isiniin jedheera. Innis egaa gaafa gaa'ela godhattee ofittummaa fudhattee ofiin mana ishee kan gaggeessituudha. Waan nyaataa haa ta'uu, haala jireenyaa haa ta'uu, waan hundumaanuu baqa kan kooti gaafa jette immoo humtuu isin dhibu jechuudha. Kan kootii fi kan namaan adda waan ta'eef kan kooti gaafa jettu waan hundumtuyyuu wal jalaa si ifaa deemaa si galaa deemaa wanti si rakkisu hin jiru. Hojii keetii fi mana kee qabuudhaaf hojii kamuyyuu sitti ulfaatu mana keetiif hojiin hojjettu si gammachiisa baay'ee. Haalaan sitti tola jechuudha. Akka biyya Arabaa miti. Amma biyya Arabaatti hojii namaa waan hojjennuuf hin nuffina. Maatii keenyas ni yaadna. Iyya ituma hojii namaa kana hojjennu galata iddoon itti galata madaamin nuun hin jenne hin jirti. Hojuma gaarii osoo hojjennu iddoon isheen galata itti nuun hin jenne hin jira. Inni mataan isaa deebi'ee nu aarsa jechuudha. Hojii mana keetii keessaa immoo beeloftus eebottis mana kee foonaa kee keessa teessee xiqqoodhuma qabdutti gammada jechuudha. Guddaa fooqii ijaartee fooqii 2 fooqii 3 ijaaruu osoo hin taane yookiin konkolaataa bituu osoo hin taane xiqqoo qabdutti waan hojjettetti fakkeenyaaf waan hojjettetti xiqqoo qabdutti gammadi. Xiqqoo qabdu sana haalaan qabadhu, mana kee seeraan qabadhu, gaa'ela kee seeraan qabadhu. Kana caala qabeenyi caalu isa kana jechuudha. Qabeenyi caalu ati biyya Arabaatii galtee godoo xiqqoollee haa taatu qorqoorroo laaluukii 15 haa taatu kan koo kan jedhu qabaatti taanan gaa'ela qabaatti taanan gammachuun kana caala hin jiru jechuudha. Isinis kan hojjechaa jirtaniif boruu gaa'ela godhadhee qabee kan nama hojjedhu kana bu'aa dadhabbii kootii firii isaatti arguudha jettanii abdii of keessatti horaatii kan hojjettan waan ta'eef isinis egaa jabaadhateetii nama bu'aa dadhabbii keessanii arguu Waaqayyo sinaa taasisu jabaadhaa hojjedhaa. Hojiilee tokko immoo barachaa deemaa. Wantoota isin barbaadan hundumaa sarchi godhaatii ilaalaa. Hojii tokko baraa boruu mana keessaniif gaa'ela keessan jabeeffachuuf isin gargaaraa jechuufin isiniin jedhe. Egaa viidiyoo kanallee oolmaa guyyaa har'aati waan ta'eef viidiyoo kanallee laayikii godhaa. Yaada keessan koomentii jalatti barreessaa. Fayyaa nagaaf qabaadhaa. Baay'ee.